السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هني نغكوت نغين كي هنجال الله هنك بجادا باك جرتن مرن سنغاو داوتون كي فيديو arrakan keessatti waneen isin barsiisu haala salphumatti tuktuki irratti follow baay'ee argachuu dandeessanii fi akkasuma viidiyoon isin tuktuki keessan irratti maxxanstan nama baay'ee bira gahee viidiyoo keessan namni miliyoonaan lakkaa'u haala salphumatti isiniif arguu danda'u yookiin akka namni miliyoonaan lakkaa'u viidiyoo keessan isiniif ilaalutti viidiyoo tuktuki keessan irratti maxxanfachuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaadha. Akka nuyi waan gaarii waan bareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda barbaanne isiniif maxxansinu isinis viidiyoo keenya laayik sheer gootanii nu jajjabeessuu qabdanii. Hayyee daawwattoon kiyyaa tuktukii irratti salphumatti follow baay'ee argachuudhaaf hordoftoota baay'ee horachuudhaaf akkasuma viidiyoo keessan akka namni miliyoonaan lakkaa'amu akka isiniif argutti maxxansuudhaaf jechuudha. Tuktukii keessan irratti galtanii yeroo haala kanaan tuktukii keessan irratti galtanii jechuudha. Akkuma barame haala itti viidiyoo itti maxxanstan jechuudha. Mee fakkeenyaaf yeroo viidiyoo maxxanstan jechuudha asirratti haala kanaan yeroo bakka kana dhuftan jechuudha. As jalatti hashtag akka jettu ni jirti jechuudha. Ishii yoo dhootan murabbaa isiniif ba'a jechuudha. Yeroo haala kanaan murabbaa isiniif ba'e fakkeenyaaf murabbaa barreessitanii jechuudha. Haala kanaan Oromoo jettanii barreessitanii yeroo haala kana Oromoo jettanii barreessan jechuudha. Viidiyoo view meeqaan lakkaa'amu viidiyoo view biliyoonaan miliyoonaan lakkaa'ametu isiniif ba'a jechuudha. Kana keessa kan irra caalaa view qabu isin galee kan view bareedaa qabu kan view biliyoona qabu filattan jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo tokko yoo kun view biliyoona 3.5 qaba jechuudha. Isa filattu jechuudha haala kanaan. Haala kanaan hashtagii babbareedaa hashtagii view baay'ee qabu. Hashtagii view fakkeenyaaf haala kanaan barreessan fakkeenyaaf jechuudha. Kunoo kunumti jechuudha. View baay'ee qaba jechuudha. Haala kanaan kan view baay'ee qabu kan view biliyoonaan lakkaa'amu qabu filattanii achi booda haala kanaan viidiyoo keessan poosti gootanii maxxanstan jechuudha. Viidiyoon isin maxxanstan jechuudha salphumatti nama baay'ee bira gaheeti jechuudha. Namni miliyoonaan lakkaa'amu viidiyoo keessan isiniif daawwata jechuudha. Haala kanaan yoo viidiyoo tuktuk irratti maxxanstan jechuudha salphumatti viidiyoo keessan nama baay'ee bira isiniif gahee salphumatti yeroo gabaabaa keessatti follow baay'ee horachuu dandeessanii akkasuma view baay'ee illee horachuu dandeessanii salphumatti kalaas tuktuk irratti ni beekamtu jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin gara jettan abdii qabaa barnoonni keenya haraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii hordofuu hin dagatinaa.